Ashama akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu bakkuma jirtanitti nagaa rabbii isin faana haa ta'u. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo irraan ture dhiifama na godhaa, hojiin baay'ee tokko biizii na godhee jira. Sanittiin irraa ture viidiyoo isin hojjechuu hin dandeenye. Ijoolleen baay'een keessan na gaafattanii keessan Suudii bararaan jalqabee warra jettan Suudii tureera erga jalqabee isin beektu. Galaa jiran jechuudha. Akka duraanitti miti biyya kamirrayyuu galaatti jiranii. Hadda wannan qabadhee isin dhufe warra Beerut keessa jirtanitti zuurii sagalaffaan borurraa jalqabdanii deemtanii iddoo tikeetiin Itoophiyaa xiyyaara Itoophiyaatti argamu iddoo Hamiira jedhamu Beerut keessatti deemtanii iddoo tikeetiin itti gurguramu tikeetii murattanii gara biyya keessanii galuu dandeessan jedhamee gadhiifamee jira. Oduu ho'ituu fi gammachuu tana dafee isin biraan gaha hojii illee yoo qabaadde waan isin gammachiisu kana dafeetan isin biraan gaha. Kanaaf viidiyoo xiqqishuu haga daqiiqaa 2-3 illee mantaaniin hojjedhaaf jedheetan yaade har'a keessattuu warri maqaan keessan tanaan dura karaa peejii isaaniitiin galeessanii bahe deemtanii borurraa jalqabdanii tikeetii murattanii guyyaa dhibeerraa immoo qoratamtan isinitti himuu isaanii. Kanaaf isin tikeetii keessan murachuu qabdu. Tikeetiin onlaayinii irraa yoo murattan gatiin isaa gadi bu'aa isiniin jedhanii jiranii. Gatiin tikeetii onlaayinii $285 iddoo kana ni gaha. Qaxxitaa deemtanii yoo murattan ammoo $292 gara hundattuu sadii hin guutu. Baga gammaddanii baga walumaan gammanne waliin galla. Warri ala keessa hojjettanillee warri mana keessa hojjettanillee isinin jedha baga gammaddanii dhugaa baay'ee tokko das nama jedha. Warri qaxxitaa deemtanii murattan ammootiyyuu maaskii osoo hin godhatin achi hin naqinaa, sirriitti walirraa fagaadhaa. Beerut keessa dhibeen baay'ee isaa babal'atee jira, baay'ee babal'atee jira. Rabbiin isin haa eegu bakkuma jirtanittiyyu. Kanaaf borurraa jalqabdanii deemtanii tikeetii keessan ni hin murattanii, saniin booda dhibeerraa hin qoratamtanii, saniin booda immoo gara biyya keessanii galtanii isinin jedha. Deema muradhaa. Onlaayinii irraa yoo murattan gatiin tikeetii gadi isinii bu'a. Deemtanii yoo murattan immoo $292 murattanii viidiyoo tana qabadhee isin dhufe. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa. Agasitti nagaan naa tura.